Akkaataa daataa xiqqoodhaan ji'a guutuu itti fayyadamuu dandeessan bilbila harkaa qabdan aappii hundaa'uu daataa irraa cuftanii jechuudha. Aappii tokko qofa kan itti fayyadamuu barbaaddan duwwaa jechuudha banattanii akkamitti daataa fayyadamuu dandeessan. Rakkoon adda addaa yeroo isin qunname fakkeenyaaf karaa WhatsAppitiin rakkoon yoo isin dhaqqabe WhatsAppii keessan osoo daataa keessan hin cufin WhatsAppii keessan qofarraa daataa cuftanii FB keessanii fi imo yookaan Telegram software bilbila irraa qabdan kamiyyuu fayyadamuu ni dandeessu. Yookaan software bilbila irraa qabdan yookaan aappii bilbila irraa qabdan hunduma isaa'u daataa irraa cuftanii WhatsAppii akkasumas Facebook duwwaa fayyadamuu ni dandeessu. Kana yoo barbaadan ta'e step itti aan hordofaa. Nagalle hin daganne akkam nagaa jirtan hordoftoota Oromaan. Otoo karaa barumsaa isin hin dabarsin duratti warreen chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon dabalataa akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu keessan check godhadhaa. Viidiyoon ilaalaa jirtan kun akka nama hedduu bira ga'uuf please like godhuu hin dagatinaa. Yaadaa fi komii qabdanillee komentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma kallattimaan karaa barumsaatti isin dabarsa. Nan deebi'aa na eegaa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefuun tana mata duree irratti isiniif tuquuf yaaletti daataa xiqqoo akkamitti umrii isaa dheereffannee baatii tokko itti fayyadamuu dandeenya. Daataa baatii tokko nuuf hin geenye akkamitti geessifatuu dandeenya. Appilikeeshina bilbila keenyarraa qabnu siisteema akkamiin ofirraa daataa irraa cufnee tokko duwwaa fayyadamuu dandeenya. Kan jedhuun isin barsiisa isiniin jedheen ture. Eeyyee isuman isin barsiisa ammallee taanaan. Kanaafuu isteeppii kana hanga dhumatti yoo hordoftan aappii kamiyyuu daataa irraa cuftanii itti fayyadamuuf baay'ee isteeppii xiqqoodha jechuudha. Kan isin irraa eegamu hamma dhumaa na hordofuu duwwaadha otoo viidiyoo irra hin oofne. Viidiyoo kanaas like godhuu hin dagatina. Daataa xiqqoo akkamitti dheeressinee itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf appilikeeshinii yookaan sooftiweerri nu bilbila keenyarraa qabnu hundinuu jechuudha MB hanga ta'ee daataa keenya ni harkisa jechuudha. Kanaafuu osoo aappii tokkollee hin fayyadamin appilikeeshinuma bilbila keenyarra jiruun akkamitti sirreeffatuu dandeenya. Kan jedhu isin argisiisame fakkeenyaaf amma imo irra haa gallu daataa irraa cufna imo kana. Fakkeenyaaf imo irratti namni bilbilee nu cinqa jechuudha. Osoo nu WhatsApp fayyadamaa jirru asirratti dawwalanii nu cinqan. Osoo nu Facebook fayyadamaa jirru imoon dawwalanii yookaan akkasumas messengeraan karaa TikTokati waan adda addaa nutti seene nu jeeqa jechuudha. Kanaafuu akkamitti isa san ofirraa dhoowwuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma ani messengeraan haasaa jira haa jedhu maal godha imo kana yeroo tokkoof imo kana ofirraa online cufuun barbaade jechuudha. Daataa irraa cufuu yoon barbaade maal gootanii yeroo tokkoof quba keessaniin gadi qabdanii teessaniin jechuudha. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Waa sadii qabatee isinii dhufa. Tokkoffaarratti sheerii akka namaaf qooddaniif aappii kan akka nama biraan geessaniif isin gaafata. Kan lammaffaa kana jechuudha kan isin fayyadu jechuudha. Aappii info ka jedhu kanarratti cuqaasnaa jechuudha. Inni sadaffaa kun immoo unistar ka jedhu kun aappii kana guutummaan guututti asirraa akka delete gootan nu gaafata jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaaf aappii info kan iddoo kana ka aappii info jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo isin asirratti cuqaasan gara fuula dura isin oofaa jechuudha. Mi'a nama irratti cuqaasa jechuudha. Aappii isaa aappii info jedhu kanarratti nan cuqaasa jechuudha yeroo tokkoof irratti. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa imoon keenya. Eega inni fuula kana qabatee nu dhufe kan nurraa eegamu asirratti gadi buutanii jechuudha. Storage-tu jira, data using-tu jira, akkasumas baatiriitu jira jechuudha. Kanaafuu kan isin irratti cuqaasuu qabdan data using ka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Fuulduratti akkuma argitan tokko tuqaa 4 GB fudhata jechuudha data keenya jechuudha. Kanaafuu isa kana mee ofirraa akkamitti cufuu dandeenya? Qastiitu fuula isaa dura jira. Yeroo tokkoof kilik gootu irratti. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa jechuudha. Kun amma daataa nu fayyadamaa jirru akka daataan keenya dalagaa jiru nutti argisiisaa jira jechuudha. Xiyyi kun akkuma argitan uleen ol dhaabatee jiru kuni daataan keenya dalagaa jira jechuudha. Sitti yoo gadi buutanillee akkuma argitan kuno view app setting ka jedhu kana jalatti sim cardii meeqa akka keessaa qabnu daataan fayyadamaa akka jirruu fi wifi akka fayyadamaa jirrullee jechuudha nutti argisiisaa jira jechuudha. Kanaafuu amma simii kamirraa daataa akka cufuu barbaannu nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti kuno mobile data bakka jedhu kanarratti fakkeenyaaf fuulduratti sanduuqa argattu jechuudha. Sanduuqa kana akkanatti yoo kan jiraatu ta'e fakkeenyaaf imo kanarraa daataa balleessuuf deemtan guutummaan guututti yoo wifi dalagaa jiraateellee kunoo wifi kana jechuudha. Fuuldura isaa sanduuqaatu jira irraa balleessitu. Akkasumas
siimii tokkoffaa lammaffaallee keessa yoo kan qabaatan ta'e fakkeenyaaf amma imoo kanarraa balleessuuf yoo barbaadan sanduuquma kana akkanatti gamana as cuftan jechuudha. Kan itti aanullee jechuudha siim lammaffaallee akkasumatti ni cuftu jechuudha. Isiniif galaa miti ammallee gadi buutanii jechuudha sanduuqa kana akkanatti as cuftu jechuudha. Amma guutummaan guututtu daataan inuma hin dalagu jechuudha. Akkuma argitan kun amma asirratti ilaaluu dandeessan sa'aatii meeqaaf sa'aatii 12f hin dalagu jechuudha. Daataan amma asirratti tasuma jechuudha. Isiniif galaa miti sa'a barbaadan sun jechuun za 12 booda jechuudha ufii isaatiin ni banamaa jechuudha. Isiniif galaa mi akkanatti irra kaayachuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Aappota birallee bifuma kanaan guutuu isaa ofirraa cuftan jechuudha. Mee kan birarratti isin argisiisanii ammaaf cufu waan hin barbaadiniif hin banaa jechuudha. Yeroo bantan akkanatti dhuftanii banatan. Yeroo namaan haasa'uu barbaadan imoo onlaayinii galtanii namaan haasa'uu barbaadan bifa kanaan deebiftanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkasumas mee kan Facebook illee akkamitti ofirraa cufuu dandeenya? Facebook keenya yeroo tokkoof quba keenyan gadi qabna. Sana booda waa sadiin nu ba'a. Aappii kamirrattuu kan nu fayyadamnu aappii info ka jedhu kana fayyadamna jechuudha. Kanaafuu isa kana dhiibnee aappii info ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa jechuudha. Facebook keenya akkuma beekamu data using ka jedhu fuul duratti GB hanga inni fudhatee jiru data keenya hamma inni harkisee jiru nutti argisiisaa jira jechuudha. Akkuma argitan kun asirratti 14 tuqa GB 40 kan jedhu asirratti nutti argisiisaa jira jechuudha. Isa kanallee guutumatti ifirraa cufuu ni dandeessan. Isa ifirraa cufuuf akkuma isin argisiise qastii bakka nanti jaan isin argisu kanarratti qastii kanarratti ni cuqaasu jechuudha. Sana booda akkuma argitan hordoftoota kiyya kunu akkuma karreefutti kunillee jira jechuudha. Akkuma sanitti kanallee ifirraa cufuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Kunu asumaan gadi buutanii sanduuquma kana duwwaa gamana as cuftan jechuudha. Hordoftoota kiyya jalaan background data ka jedhullee jechuudha. Data keessa waan adda addaa waan hin beekamneen kan dudduuban isinirraa nyaadhamaa jirullee bifa kanaan cufuu ni dandeessan jedha. Maarree isinillee chaanaala Dinkii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf jechuudha. Chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon dabalataa akka isin bira ga'uuf mallattoon notification irra kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo keenyallee please like godhaa. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa jechuudha. Waan hunda caalaa yaada keessan komentii nuuf ibsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Gaafii barbaadan nu gaafachuu hin dagatinaa. Kan isiniif deebisu nu ta'a bifa viidiyooni. Warreen gaafii gaafattanii gaafiin keessan isiniif hin deebinillee obsaan isiniin jedha bifa viidiyootiin kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Bifa komentii fi akkasumas karaa keessatiin warri nu gaafattanillee jechuudha kan deebiin keessan isiniif hin deebin chaanaala kanarratti jechuudha. Kanaafuu asuma warri Telegram keenya hin qabnelleen ammallee irra deebiin bilbila keessan gamana butuudhaan about bakka jettu kanarratti cuqaastanii Telegram keenya argachuu ni dandeessan jechuudha. Osoo maqaa keenya barreessuuf hin cinqamin sana booda about irratti eega cuqaastaniin akkuma beekamu kunoo jala kana TikTok ni keenya jira, Facebook ni keenya jira, akkasumas Telegram ni keenya jira jechuudha. Warri karaa Telegramaatii fi TikTokatiin nu hin hordofnelleen akkasitti deemtanii nu hordofuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Hordoftoota kiyya akkuma beekamu YouTube ni seerri isaa jabaadha. Baroomsa adda addaa jechuudha kan YouTube ni hayyamnillee karaa Telegramiitiin isiniif hin gadhiisa deemtanii achillee na hordofuu hin dagatinaa. Yeroo kamiyyuu isiniin jedha. Viidiyoon har'aaf qopheeffadhalleen asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.